namoonni hedduun finniisarraa akkamitti fayyuun danda'ama? Furmaanni finniisaa maali? Finniisni akkamittiin uumama? Finniisaaf immoo maaltu nu saaxila? Yoo finniisaarraa yaalamuu baannee maaltu nu mudata? Erga yaalamne immoo maaf finniisarraan fayyinu kan jedhan namoota hedduudha. Har'a maal waliin ilaallaa? Finniisni sababii maaliif uumama? Inni gara biraanii finniisaaf maaltu nu saaxila? Akkasumas immoo finniisni yoo yaalamuu baate komplikeeshinii xaaxaa akkamii jireenya keenya irratti uumuu danda'a? Inni gara biraan immoo finniisni akkamittiin yaalama kan jedhu wal duukaa ilaallaa jechuudha. Kun Dr. Yoon Bashaanaati. Mana keessan teessanii waa'ee fayyaa keessanii, fayyaa maatii keessanii karaa isin ittiin hordoftan waan ta'eef chaanaalii kana subscribe gochuun nutti ida'ama. Viidiyoo nuti yeroo yerootiin hojjennu akka isin dhaqqabuuf maatii keenya ta'an affeerraa keenya. Har'aa maal waliin ilaallaa? Isa jalqabaa irratti finniisni akkamitti uumama? Finniisni kan uumamu sebaashees gilaand kan jedhamu xannachi sebaashees jedhamu gogaa keenya jala kan jiru dhangala'aa sebam jedhu oomishamuun, sababiin kun yeroo oovarii oomishamu, baay'inaan yeroo oomishamu tuulamuutiin akka uraan gogaa keenya irra jiru duudu ta'a. Gaafa sanaa dhangala'aan kun baay'ee tuulamuutiin baakteeriyaan superinfect ta'ee inflamed ta'ee fuula keenya irratti wantoonni dhidhiitoon mul'achuu danda'u jechuudha. Hamma mala'uu gahanitti gahuu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo rifeensi gogaa keenya irraa babba'u jira. Inni sunis qaawwi achiin jiru duuduutiin, qaawwi gogaa keenya irraa duuduutiin dhangala'aan kun iddoo tokkotti walitti qabamuutiin finniisni oomishamuu yookaan uumamuu danda'a jechuudha. Finniisaafoo maaltu nu saaxila? Inni tokkoffaan umuriidha. Finniisni umurii kamittiyyuu dhufuu danda'a. Garuu kan baay'atu umurii dargaggummaatti. Dubartoota irratti umurii waggaa 9 booda dhufuu danda'a. Dhiirota irratti immoo yeroo baay'ee waggaa 11 booda dhufuu danda'a jechuudha. Garuu keessumattuu waggaa 10 gara dhumaa fi 20 gara jalqabaa irratti finniisni ni baay'ata. Inni kun immoo hormoonii faana wal qabachuu danda'a jechuudha. Inni gara biraan jeeneetikiidha. Yoo maatii keessa jiraate, maatii keenya keessaa namni finniisa qabu yoo jiraate illee nuyi finniisa qabaachuuf saaxilamoo ta'uu dandeenya jechuudha. Inni gara biraan dibata fuula keenyaaf hin taane yeroo dibannu, keessumattuu ooyilii feezii namoonni qaban yookaan fuulli isaanii wazaammaa yookaan immoo dhangala'aa baay'ee kan qabu gaafa dibata hin taane dibatanii dhangala'aan kun gara finniisaatti akka jijjiiramu gochuu ni danda'a. Finniisa yoo qabaanne immoo maal gochuu danda'a? Finniisni keenya akka nutti baay'atu gochuu danda'a jechuudha. Inni gara biraan dhiphina hamaadha. Dhiphinni hamaa yoo jiraate dhiphina hamaa dhiisuu qabna. Inni kunis finniisaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Inni gara biraan qulqullina keenya eeggachuu baanne, qulqullina tiraasii keenyaa akkasumas immoo qulqullina fuula keenyaa sirriitti eeggachuu baanne inni kunis finniisaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kana keessaa wanta karaa maatii nutti dhufu homaa gochuu hin dandeenyu. Inni gara biraan umuriitiin kan nutti dhufus homaa gochuu hin dandeenyu. Warra kaan garuu hir'isuuf ittisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf finniisni yoo yaalamuu baate maal nutti fiduu danda'a? Finniisni yoo yaalamuu baate maal fiduu danda'a? Gonaaddisa fuula keenya irratti fiduu danda'a jechuudha. Ifin umurii waggaa 30 booda yoo yaalamuu baate, akkasumas immoo umurii waggaa 20 booda yoo yaalamuu baate, yoo nurra ture maal fiduu danda'a? Iskaarii hin fayyine yookaan gonaaddisa hin fayyine fuula keenya irratti uumuu danda'a jechuudha. Inni kun immoo saayikooloojikaalillee dipireesii akka taanu gochuu danda'a jechuudha. Fuulli koo maaliif akkas ta'e, akkamitti fayyuu hin danda'a kan jedhu dhiphina hamaa keessallee nu galchuu danda'a jechuudha. Kanaaf gaafa finniisni isin qabu yaala argachuu qabdu jechuudha. Finniisni immoo sadarkaa qaba. Sadarkaa jalqabaa, sadarkaa giddu galeessaa fi sadarkaa hamaa jedhamee bakka sadiitti qoodamuu danda'a. Mild, moderate, severe jedhamee jechuudha. Kanaafuu sadarkaa jalqabaa irratti tiriit gochuu wayya otoo hin hammaatiin jechuudha. Even haga baay'ee gurguddatee hamma baay'ee gurraacha'ee haga mala'uutti hamma super infected ta'utti baakteeriyaatiin gahuu danda'a jechuudha. Yoo nurra ture isarra darbee xabaasaa hin fayyinee nu saaxiluu danda'a jechuudha. Yoo nurra ture too yaalamiin. Kanaaf finniisaaf yaala argachuu qabna jechuudha. Finniisaa akkamittiin yaaluu dandeenya?
Finnisni akkuma jalqaba isiniif eeruu yaalee sadarkaa sarratti hundaa'uun qoricha dibamurraa haga qoricha liqinfamutti ajajamuu ni danda'a jechuudha. Qoricha kanammoo hakiimni keenya ilaalee sadarkaa finnisa keenya ilaalee sadarkaa jalqabaati moo sadarkaa salphaadha moo sadarkaa giddu galeessaati moo sadarkaa hamaarra jira sadarkaan finnisa keenyaa kan jedhu hakiimni tokko ilaalee qoricha sadarkaa sanaaf ta'u ji'a isaaf barbaachisu ji'a hammamiif ajaju akka qabu hakiimni keenya ni murteessa jechuudha. Keessumattuu sadarkaa jalqabaa irratti wanta dibamuudha kan ajajamu kan akka reetinoil ho'i dammoo reetinoik asiid jennee kan waamnu azeelik asiid akkasumas immoo salisaalik asiid inni gara biraan benzoil peroxide warri kun ajajamuu danda'u jechuudha. Garuu sadarkaa isaa hundaa'ee hakiima keenyatu murteessuu qaba malee nuti murteessuu hin qabnu jechuudha. Gara biraan qoricha kan akka antibiyootiksii fayyadamuu danda'a toopikaalii akkasumas immoo kan liqinfamu yoo sadarkaan isaa hamaadha ta'ee qoricha liqinfamullee akka dooksisaakiliinii ajajuu danda'a. Inni gara biraan immoo asoo teriitooyin jennee kan waamnullee ajajuu danda'a jechuudha. Warra kana ajajuu kan danda'u hakiimni tokko mirmaraan yookaan qorannoon qorichi kunillee saayid effektii waan qabuuf dursee qorannoo gochuu kan qabullee qorannoo ni godha jechuudha. Erga godhee qoricha kana isiniif ajaja jechuudha. Walumaa galatti akka konfuus hin taanetti gaafa finnisa qabaattan deemtanii ispeeshaalistii gogaa yoo mariisistanii fi sadarkaa finnisa keessan irratti hundaa'ee ispeeshaalistiin gogaa tokko yoo qoricha dibamus qoricha liqinfamus yoo isiniif ajaje baay'ee gaariidha. Even yeroo tokko deddeebi'ee nutti dhufuunsaallee ni hammaata jechuudha. Sirriitti yaalamnu taanaan. Sirriitti yaalamnu taanaan deddeebi'ee nutti dhufa. Ni gara biraan immoo madaa'uu nutti fiduu danda'a. Akkasumas gonaaddisan fayyinee nutti fiduu danda'a. Inni kun immoo nu dhiphisuu danda'a. Saayikooloojikaal dipireeshinii keessallee nu galchuu danda'a jechuudha. Gaafa fuulli keenyi baduu jechuudha. Kanaaf gaafa finnisa ofirratti argitan ispeeshaalistii gogaa biratti deemtanii qoricha isiniif ta'u sadarkaa finnisa keessan irratti hundaa'ee ispeeshaalistiin gogaa tokko yoo isinii ajaje baay'ee gaariidha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Thank you.